Amal foto pengaul, jalan pengawalan, kita mengaul tu, mulia pengaul tu, hama saya pengaul tu. Abu Firman kita cakap wali orang mofi, salah mulia kau tu, darjah lagi, murah ala jinus, rezeki halal muhanne, internasi kita hanne, berubah seterhanne, abba manas kita Islam lebih Amin jauh, sakam kalan, Rabbi Muhammad itu, rezeki Rabbi Tuhanmu, Rabbi rezeki Tuhanmu, bahawa saya menjadi berharap mahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jalatamtoota ilmaan Oromoodhaa akkamitti nagaa fayyaa isin jenna. Itti aansuudhaan kabajamtoota jalatamtoota abbootii gadaa. Kabajamtoota jalatamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota jalatamtoota koree hojii gaggeessituudha, kabajamtoota jalatamtoota koree hojii raawwachiiftuu, kabajamtoota jalatamtoota ambaasaadarota keenya kan hoogganamaniin obboleessa keenya kan as keessa dhufes jiru qaalii bakka bu'aa kaasaataatiin galataa wajjin hamilee isaa mukannaa akka obboleessa keenya ol muka isaa qabutti hamilee isaa nu barsiisaa isin jennu. Itti xiqqaata obboleeyyan keenya kun yeroo hundaa'u asitti nu wajjin argamuudhaan waan dur keessa tures yaadachaa arrammoo iftaanii confidence waan jedhan ilmaan Oromoo keessa argamanii nu wajjin jiraachuudhaaf hamilee irra nu jedha. Kabajamtoota jalatamtoota ilmaan Afirqalloo obboleeyyan keenya kan jaatamoota keessa dukkana keessa ija babbanaa ture, torbaatamoota keessa ija babbanaa ture, san gartee adammiin gaaraa fi gaha jala seentee ilmaan Afirqalloo balleessuudhaan dadhabdee ilmaan Afirqalloo illaa irra dhaalumidhaan qabsoo irraa dhaalanii kan ilmaan Oromoo asiin ga'e hedduu galata qaban hamilee qabna. Akkasumatti shamarran keenya kan nu wajjin turan garee waasaaf keessa wanni jiru hamilee isaanii dhibbarraa dhibbatti ani baay'ee natti tolanii shamarran keenya hamurguu mana dhufanis hojii isaanii irraa oolle ganda hawaa dhaqanii irraa oolle garee waasaaf keessaa 24 hours wajjin hirmaachaa turan galata guddaa shamarran keenya harka naafannaa hamilee naafannaa. Kana caalaa obboleessa kiyya durataa Abdurrahman Dere durataa ilmaan Afirqalloo habboornaa bareedu haamatu hasikoo wantu haamatu hammancaa toorama haamatu Presidentii keenya Abdurrahman Muhammad Shukar Rabbi Muruni Aderesu isa feenaa asirratti akka nu dhiyaatu yaada gabaabaa isii dabarseetu. Welcome our parents. Negara jalannya dua tahun kita Abdurrahman Muhammad Shukar. Hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmaan Oromoo murtii yaadachaa keenya kabajanii baga nagayaan dhuftan. Ashama harka fuunee jirra jirtu. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota ayyootii ilmaan
Oromoo kabajamtoota sheekota keenyaa fi kabajamtoota abbootii keenyaa baga nagaa dhuftan. Kabajamtoota hawwan keenyaa fi haadhasii keenya, kabajamtoota qeerroo fi qarree, kabajamtoota Oromoo hunda nagayaan waajja keenya kabajanii nagayaan nu bultan. Kabajamtoota horee hojiraawwachiisu ilmaan Abrahamu. Kabajamtoota hooggantoota ilmaan Abrahamu. Waltajji kana fakkaatu mijeessitanii warri imaanjanii hundi Abraham qalloo bakka bu'ee isin galateeffachuun barbaada. Galatooma. Kanatti aansee jaalalli Abraham qalloo kan damee Riyaad keessatti argamu akkuma jaarmaya Abraham qalloo isa kaleessaa san roga hundaan hawaasa isaa fi ummata isaa karaa hundaan gargaara gochuudhaan akeekaa fi kaayoo cimaa qaba. Kana malees Abraham qalumaa isaa bira darbee Oromoo